Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii himannaa sarbama mirga namoomaa Itoophiyaa keessa yeroo waraanaa raawwate gareen idil addunyaa akka qoratu murteesse. Guyyaa har'aa manni maree mirgoota namoomaa UN addatti dhimma Itoophiyaa irratti Jeeneevitti marii taa'een sagalee caalmaan murteesseera. Mariin kun waamicha gamtaa Awurooppaan kan taasifame yoo ta'u, Chaayinaa fi Raashiyaan biyyoota murtee kana sagalee dhawwatan keessa jiru. Itoophiyaan durumaa walga'iin kun ergama siyaasaaf waamame yoo murtaa'e sin fudhu jetteetti. Faallaa kanaan immoo gareewwan mirga namoomaaf falmanii fi biyyoonni lixaa waamicha kana deeggaraniiru. Hirphaa gammachuu gabaasa qaba. Durumaa Itoophiyaan mormii ibsaa turte. Mootummaan murtee kora kanaan darbu kamuu akka hin fudhanne dursee beeksiseera. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaas yaaddoo qabu kamisa xalayaa UN'if barreesseen beeksiseera. Koomishinichi UN bu'aa qorannoo waloo gaggeessaniif yaada furmaataa akeekaman hojiirra oolchuudhaaf deeggarsa gochuu wayyaa jechuun wixinee qorannoo haaraa dhiibbaa qabaatu ibse. Baatii muraasaan dura dhaabbanni biyyoota gamtoomanii fi koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa qorannoo waloo adeemsisanii turani. Ta'us qorannoon kun hunda nammannee jedhum gareen mirga namoomaaf falman gaafa jimaataa UN qaamolee waraanaa Itoophiyaa irratti hirmaatan marti sarbama mirga namoomaa raawwachuu hime. Waraanni Itoophiyaa guutummaa naannichaaf balaa waan qabuuf humnoonni hundi of duuba deebi'uu akka qabanis akeekachiseera. Guyyaa har'aa walga'ii addaa gamtaa Awurooppaan waamame kanarrattis biyyoonni miseensota mana marichaa sarbama mirga namoomaa hamaa Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jira jedhanii daran yaaddoo ibsani. Walga'ii kanarrattis sarbama mirgoota namoomaa raawwataman jedhaman irrattis qorannoo idil addunyaa walaba ta'e akka godhamuuf koomishiniin ogeeyyii wixineen yaada murtii dhiyaate falmiin irratti godhameera. Biyyoonni 21 yoo deeggaran 15 mormaniiru. Biyyoonni 11 immoo sagalee kennuurraa of qusatan. Yaada murtichaa qopheessuun mana marichaaf kan dhiyeesse gamtaan Awurooppaa yaada murtichaa sarbama mirgoota namoomaa gama lamaanuu raawwatamaa jiru akka dhaabbatanii fi itti gaafatamummaan akka jiraatu godhaa jedhe. Yaadichi qaama kamiifuu kan hin loognee fi birmadummaa Itoophiyaa kabajuun kan qophaa'edha jedhan bakka buutuun gamtichaa. Bakka bu'aan Ameerikaa waraana Itoophiyaa ammaachaa jiruu fi sarbama mirgoota namoomaa bal'aa raawwatamaa jiruun biyyi isaanii daran yaadda'uu fi qorannoon idil addunyaa walaba ta'e akka godhamu yaada dhiyaate akka deeggaran himani. Biyyoonnii fi dhaabbileen kunneen yakkoota sarbama mirgoota namoomaa akka ajjeechaa, hidhaa sabarratti xiyyeeffate, dirqeen gudeeduu, beelaa fi gudeeddii akka meeshaa waraanatti fayyadamu, deeggarsa namoomaa ugguruu fi kaan humnoota mootummaan raawwatamuu ibsane. Hidhattoonni TPLF akkasumas loltoonni Eertiraa yakkoota sarbama mirgoota namoomaa bal'aa raawwachuu kaasane. Bakka bu'aan Itoophiyaa walga'ii kanarratti hirmaatan himannaawwan walga'icha irratti mootummaa Itoophiyaa irratti dhiyaatan bu'uura kan hin qabnee fi dhugaa lafarra jirurraa kan fagaatedha jedhan. Qorannoon waloo koomishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa fi waajirri mirgoota namoomaa UN taasisan mootummaan beela akka meeshaa waraanaatti akka hin fayyadamne akkasumas gargaarsa namoomaa uggure jedhus dhugaa lafarra hin jirre mul'isu jedhan. Yaadni murtii qorannoo irra deebii akka godhamu jedhus bu'aa siyaasaa argamsiisuudhaaf kan qophaa'e jechuun balaaleffatan. Eertiraa, Raashiyaa, Venezuweelaa, Chaayinaa, Indiyaa, Namiibiyaa fi Soomaaliyaan biyyoota yaada murtii dhiyaate mormuudhaan sagalee kennan keessaati. Bakka buutuun Naayijeeriyaas qaama haaraa sarbama mirgaa qoratu ijaaruun bu'aa addaa buusuun qabu jechuun miseensonni kaanis hojiilee mootummaan Itoophiyaa raawwachaa jiru akka deeggaran gaafataniiru. Haliillaa diroonii fi xiyyaara waraanaan magaalaa kibba Tigraay Allamaxaa keessatti mootummaan raawwate jedhanii TPLF fi miidiyaan TPLF'n to'atamu televezyiiniin Tigraay himaniin namoonni 28 ajjeefaman hedduun immoo madaa'uun isaanii gabaafame. Dhimma kanarratti mootummaan wanta dubbate hin qabu. Finciltoonni Tigraay mootummaan lammiilee nagaa xiyyaaraa rukute jechuun himatu. Mootummaan kanan fudhatu. Biraanuu gammachuu nutti hima. Haleellaa kamisa raawwate jedhame kanaan daa'ima ganna 7 hanga maanguddoo ganna 70 kanneen ajjeefaman keessa jiraachuu gabaasni miidiyaa naannoo Tigraay ni hima. Suuraalee namoota haleellaa kanaan ajjeefamaniiti jechuun reeffa namoota hedduu daandii irratti ta'e TV'n naannoo Tigraay agarsiiseera. Gabaasni TV Tigraay akka ibsutti haleellaa qilleensarraa yeroo 6 bakka gabaa fi manneen barnootaa akkasumas dhiyeenya mana amantaatti diroonii fi xiyyaara waraanaan raawwatameen namoonni 28 yoo ajjeefaman 78 kan ta'an ammoo madaaniiru. Ambulaansiin kanneen madaa'an yoo kaastuu fi hospitaala keessatti wallaansi yoo godhamuu fi viidiyoon TV Tigraay mul'iseera. Dubbi himaan TPLF Getaachoo Raddaa ergaa Tiwiitara irratti barreesseen haleellaan diroonii Allamaxaatti gaggeeffame namoota baay'ee ajjeeseera jedhe. Himannaa kana BBC'n qaama walabaarraa mirkaneeffachuu hin dandeenye. Mootummaan federaalaa haleellaa kana ilaalchisee amma yoonaatti wanta ibsee hin jiru. Amma oduuwwan gaggabaabaa isinitti himna. Ministeerri muummee Abiy Ahmad gara Turkii imaluun pirezidaantii biyyattii waliin wal argan. Imalli isaaniis walga'ii Turkii fi Afrikaa irratti hirmaachuuf jedhameera.
Maatiin namoota balaa xiyyaaraa Itoophiyaa mudateen miseensa maatii isaanii of biraa dhaban mootummaa Ameerikaa himatan. Sababni dhiyeessanis Ameerikaan dhaabbati Boeing himannaa yakkarraa bilisa akka ta'u iccitiin dalagdee kan jedhudha. Manni murtii olaanaa federaalaa dhimma ajjechaa shamarree Hayimaanoot Badhaadhaa irratti murtii adabbii kennuuf beellama qabate. Ajjechaa isheen dargaggoon tokko shakkamee dhimma isaa hordofaa ture. Shamarreen kun waggaa 2 dura osoo qorannoo digirii lammataarra jirtu Xuqur Ambassaatti haala suukaneessaan ajjeefamuu ishee ni yaadatama. Gaazexeessaa Taammiraat Nagaraa kaleessa mana murtii magaalaa Galaanitti dhiyaachuu haati warraasaa Salaam Balaa BBC'tti himte. Taammiraat guyyoota 14 booda mana murtiitti kan beellamame yoo ta'u, kana dura maatiin achi buutee isa dhabanii rakkataa turuu himaa turani. Kibba bahaa Keeniyaatti qeerransi daggalaa ba'ee mana namaa seenee ture qabame. Biyyattii keessa bineensonni mana namaatti cabsanii seenuun waan haaraa miti. Oduu biraattan ja'a lammiileen Itoophiyaa biyya ambaa jiraatan bara darbee wayita waraanni Itoophiyaatti dho'etti miira dhiphuun lola kana hordofaa turan. Ameerikaan waraanni Itoophiyaatti ka'e kun akka jaarsummaan golbamuuf yaalaa jirti. Ameerikaa keessattuu Waashingtan DC'tti kutaalee Ameerikaa keessa iddoo hawaasni Itoophiyaa guddaa qabdu yoo taatu, hawaasa kana keessattis garaagartummaa lola kanaa ittuu hammeessan ni mul'atu. Lammiileen Itoophiyaa jiraatan maal jedhu? Gabaasa Piileet Ushaar Hirphaa Gammachuutu dhiyeessa. Ministeera dhimma alaa Ameerikaa duratti dhalattoonni Tigraay hiriira ba'uudhaan waraanni adeemaa jiru sun duguuggaa sanyiitii akka jedhamu gaafataa turan. Dhalattoonni Tigraay haqa barbaannaa jechaa turan. Mootummaan Itoophiyaa deeggarsa namoomaa harka caalu daangessuunii fi namoonni hedduun firoottan isaanii wajjiniin akka waliin quunnamne dhorkuun qeeqamaa ture. Maayibal Gabramadiin rogeettidha. Akkuma lammiilee Itoophiyaa biroo Ameerikaa jiraatanii waraana Itoophiyaa keessattis adeemaa jiru xiyyeeffannoon hordofte. Ameerikaan waraana kana dhaabsisuudhaaf maal hojjetaa jirti jedhamtee wayita gaafatamte akkas jette. Ameerikaa fi hawaasni idila addunyaa gidduu hin seenne akka dararamnu eeyyamaniiru. Kanaafuu nuti maal goona? Ofirraa faccisuu malee filannoo biraa maal qaba? Hiriirtonni mormii dhimma isaanii qondaaltota Ameerikaattis dhiyeeffataniiru. Ameerikaan dhimmicha of eeggannoon ilaalti. Mootummaan Itoophiyaa michuu Ameerikaa kan ture yoo ta'u, lolli kun saboota biyyattii gidduuttis garaagartee uumeera. Hiriirri Ameerikaatti ba'amu kunis garaagartummaa sabaan uumame kan agarsiisu yoo ta'u, deeggartoonni mootummaa masaraa White House duratti dhiyeenya kana walitti sassaabamanii turan. Hiriirtonni halluu alaabaa Itoophiyaa fakkaatuu fi mallattoolee kanarra nu ga'eera no more jedhu mul'isuudhaan miidiyaaleen biyyoota lixaa waan ta'aa jiru irratti dhaamsa dogoggoraa dabarsuu jedhanii balaaleffatan. Keessattuu mootummaa Ameerikaatti dheekkamuudha himatu. Hiriirtota keessaa tokko Daawwit Wandaafraash biyyoonni lixaa ni dogoggoran. Ameerikaan dhukaasa dhaabuudhaan finciltoota gara Finfinneetti qajeelaa turan wajjiniin mari'adhaa jetti jedha. Shororkeessitoota waliin Ameerikaan ni mari'atti. IS waliin isin ni mari'attu. Hin mari'attan. Kanaafuu nuti isin dandeenya. Ameerikaan waraana kana keessatti gartummaa hin mul'ifne jechuun waakkatte. Yaadni Daawwit dhiyeesse hiriirtota biraa deeggarsa cimaa argatullee dhimma Itoophiyaa irratti dhalattoonni Itoophiyaa Ameerikaa jiraatan ilaalcha garaagaraa qabu. Dhaabni mormituu Koongireesii Federaalistii Oromoo qoodamaa hin jiru wanti mudatees kan kanaan ga'u miti jedhe. Guyyoota muraasa dura yaada hoogganni olaanaa dhaaba KFO miidiyaa biyya keessaaf kennaniin murtee dhaabichi dhiyoo murteessee ifatti mormaniiru. Dura taa'aan dhaabichaa obbo Gabroo Gabramaariyaam isa dhaabichi mootummaan yeroo hundaa'u jedhee torban 3 dura gaafatee qeeqaniiru. Yeroo dheeraaf dhaabicha keessa kan jiran obbo Gabruun marii sana irratti akka hin hirmaanne isaanis dhaabichi ibseera. Ta'us mootummaan yeroo hundaa'u jechuun adeemsi marii biyyaalessaa dhaabichi gaafataa ture irraa maquudha marii hunda ammateessa jedhuun ciichuu qabnaa jechuun murtee darbee mormu. Yeroo isaa kan eeggatu miti isnoota garitti lalaafee jechuudha. Ka hooggansa dhaabichaa tokkotti murtee dhaaba kana ni mormitu? Kanaa namaa waan hin qabu. Garaagartee yaadaa hangan akkamitti hooggansa dhaaba tokko jalatti uumamuu danda'e? Maatiyaal keessatti kun hin jira yeroo hundumaa. Kanaaf waan haaraa mitiidha. Garaagarummaan yaadaa hin jiru jedhamee ka'ama. Garaagarummaan yaadaa immoo jiraachuu isaatii fi wal falmuun garuu nuti tiraadiishinii kan hin qabnu. Rakkoon akkasii jira dhugaadha. Kanaaf amma yaada keessanii fi yaada hooggantoota kaan wal bira qabee gaafa laallee jedhu hooggansi KFO lamatti ramaa jira yookiin immoo qoodamaa jira jechuu dandeenya? Hin dandeessu. Yaada kana irratti walii galtee dhabuu jechuun ani iddoo kanatti qoodameera waan nama jechisiisuun.
malee ani yeroo hundumaa naada yaada kunan amma public irriiva nan bahee ta'anii kana baatee biyyi kunimmoo murteessaadha argite yeroo kanatti waan akkanaa baasuun anaaf sirrii miti totally it is apolitical. Sababni keessan maali? Typical sababni keenya argite the political situation in the country, the political landscape sirriitti ilaalamuu qaba. Ibsa dhaabichi baasee mormitaniittu maaltu ta'uu qaba ture silaa? Political dialogue adeemsisuu irra jira. Isaan sana ammoo raayii foqonnaa jenne we have to seriously discuss it and at least a central committee session should be there. Kanaafuu mootummaa yeroo hundaa'u jedhee kaafaa'uun ibsa yeroo baasu yoo xiqqaate koree hojii raawwachiiftuun alatti koreen giddu galeessaa argamuu qabu turedha yaadi keessan. This is the turning point today. Ibsi dhaabichi torban 2 dura baasee haaraadha yaadi keessan. Kana dabalee qofa otoo hin ta'in nuti fudhannu jennus the already established de facto government injiru jechuun salaamaawii Tigrii sana faalle. Dhimma kana kan gaafannee fi itti gaafatamaa waajjira dhaaba kaafaa'u kan ta'an obbo Xurunaa Gamtaa dhaaba siyaasaa tokko keessa garaagarummaa yaadaa jiraachuun akka malu dubbatu. Rakkoon dhaabicha mudatee ture ammatti babal'atee adeemaa akka hin jirre himaniiru. Dabalataan ibsichi koreen hojii raawwachiiftuu kooramii guutee irratti mari'atee kan murteesse haa ba'u jedhedha jechuun yaada obbo Gabruu mormu. Ta'us isaanis akkuma obbo Gabruu kun dhaabichi qoodamaa jira jechuu miti jedhu. Habtaamuu Xibabuutu dubbise. Haala kafaa'uun itti adeeme yookaan immoo murtee koree hojii raawwachiiftuun murteessite ala ba'anii namooti gaazexaa dhuunfaatiif illee yaada isaanii ibsan jiru. Rakkoon sun babal'atee adeemaa hin jiru. Irrattis mari'ataa jirra. Gara fuulduraattis furmaata itti argamsiifna jenneetu amanaa jirra. Jala murree kan dubbachuu barbaannu garuu inni kafaa'uun paartiidha. Paartii immoo namoota yaada isaanii wal fakkaatutu walitti dhufee paartii hundeessee qabsaa. Ciminni isaas akkuma kana garaagarummaa qabaachuudhaaf hin danda'a. Kanaafuu kan namoonni tibba kana bal'inaan haasa'amaa ture kafaa'uun qoodamaa jira kan jedhu maal jettu isin dhimma kanarratti? Kafaa'uun qoodamaa hin jiru hin qoodamnes namoota tokkotu oduu yookaan olola adda addaa irratti geggeessu maqaa balleessu namooti biraas jiru namni isaan maqaa balleessanii ni jedhan koree hojii raawwachiiftuun koramii guutee jechuudha manii guutee irratti mari'atee kan murteessee haboo jedheedha. Waa'ee ibsa sana ilaalchisee. Dhaggeeffattoota keenya sagantaan BBC afaan Oromoo jimaata galgalaa xumuramaatti jira. Oduu tokkoon isinitti hima pirezidaantiin Yuunaayitid Isteet Joo Baayiden loltoota biyyattii tajaajilan 3f kabaja waraanaa isa guddaa fi dhumaa yeroo kennan lammiin gurraachi tokko erga waraana Veetnaamii gurraacha isa jalqabaa kabajni kun kennameef ta'e. Loltuun kun loltuu gurraacha jalqabaa waraana Afgaanistaanii fi Iraaq irratti hirmaatee badhaasni olaanaa kenname isa jalqabaati jedhameera. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa